بك إنه جرو بك إنه في حيل في مال جرو هم بيتا حركة لك يجدو ساعات يكنا كنا ساعات كيشي تنان كيشي يجون بربيتا حنا يوبتي مناسبي لك أبدي جرتين منايوس بيلك أبدي إسلام مفا وربي على جرتو بربري الرامبتين بدينا متيجي نيات وبربري الرامبتين وفت الرامبتين نيات جرا نياتين كابسول أسرع كادي كوكبي أمريكا يركيت التامي أنا فتر كاودن دينا كوكبي أنا فتر كاودن دينا كان رأيت هاود جنو أمولت وجود إفنة يجولي بيكال جرتو بزا بوتاني بيننا نبوتا جرتو أكر باغو كنت قرباكو يمبيك أو بيك والله سمانيا أراتي رشو جرو رفون جرو تلو جرو جرو الدلالي ولد إفنة سأما يرو أما ساعتي أما كانوا وفيها مثلا كاتب قال جندين وسلام نوجتي والله تكتب ذلك كاتب دبتو قافت وسينا تكيد وانجرو جري كنت طولين جالة اللولا ملي والبيرة والقدفنة كانوا أما مود إلى علي ويتأيسوزين كرا دبرتو ورمو تورا لك الله جزا يونا مبراتا دي قبوسي قوم ما دكا جلكا ايتي أكا إني كرا سلامة دي بنقود كانوا مبكا قبطون السلام عليكم دقيقة تفوقفانا كنا أنا مجرى قديبو أنا من يرغتي رسني جراء علي نمتي جتشو بربادو قبابا ما تجتشو دا وجولين كنا كديرا جتشو دا أرساني سنكفالو دنديتن كيرون بيا كيسا فينيني كيجرى توكو فوليسين أوروميا يرو كان كيستي وان إسان توك كان رتي تآجرا قوق أمني إسان إمي أورومون ماسون بارتي متي وانتكون إما أورومون ما هنجرا فين دوا كيسجر كون إسان قوق وان إسان توك كان رقود تاجرت وارقاجرت بيت الليلة فرت هجيد أنا أقرتي ساجرت إن توك إيرو كان هوغانا فوليسي أكا كانت لفافينين تاجرتو كان akkamitti akka qeerroo afoo dhaabataniitiin jechuudha qabsoon kun akka hin gufanne akka hin dhaabanne jechuudha finiinsan hooggansa godhachuu qaba hooggansa kana Jawaar Mohammad irratti dhiibbaa godha dhiibbaan isin gootan Jawaar Mohammad irra ati cabi ati kufii miti qabsoo isaa ka duraa sanitti deebee qeerroo haa hoogganu furmaanni Oromoo Jawaar Mohammad harka jira jaalattanis jibbitanis paartii inni karaa nagayaatiin falmateetiin jedhu takka illee hin jiru nun baasu nagaan hin jiru yoo Oromoon jiraate kan ammoo inni karaa nagaatiin falmateetiin jedhu qeerroo kanatti deebi'ee akka qeerroo hoogganuu fi Jawaar Mohammad irra dhiibbaa godha hayyuun Oromoon qabdu Jawaar Mohammad tokkicha isarra dhiibbaa godha wanti isin gootan dhugaan jirtusuma kana biyya keessa qeerroo qofatu barataa qofatu lafaa dammaqee jira eessa jira sheekiin eessa jira qeesiin maaf hin dammadhe hawaasni dammaqee jiru qotee bulaan dammaqee jiru qotee bulaa akka dammaqoo irratti hojjedha gaheen nu qabnu yoo jiraate qeerroo biyya keessa ka kufee kama daa'e uf qopheessi mallaqaa yaalachuudhaan madaasan fayyifachuudhaaf qeerroo biyya keessa ijaaruu kakaasuu ni dandeetta irratti hojjedhu barataa qofaadha ka fincila kaasee jiru hawaasni akka fincila kaasuuf irratti hojjedha gaheen nu qabnu yoo jiraate isa kana barataa qofaa miti kan fincila kaasee milkeessu barataa irratti ammoo hawaasni dammaquu qaba dammaqee jira Arsiin hawaasni dammaqee jira Shawaan dammaqee jira Oromoon ila dhageeffadha hawaasni dammaqee jiru sheekoleen taa'aa jirtullee gaafa diiniin qofaan amantiin qofaan tuqame gadi baatee iyyuu miti dhimma amantaa miti ana amantaan kiyyallee qarbii na waliin seena orominnatiin kiyyallee qabirii na waliin seena kana bareechinee beekuu qabna orominnatii qofaadhaaf ajjeefamnee mormi nurraa murameetiini walakkatti ciccitaa jirra malee amantaa musliimummaa qofaadhaaf miti waan Oromoo taane qofaadhaaf bakka kanatti ammoo abbootiin amantaa qeesii sheekiin gadi baateetiin qeerroo waliin abbootiin qabeenyaa gadi baatee qeerroo waliin dhaabatuu qabda dhimma paartii miti yunni kun dhimma hin jiraaf hin jiraadhu dhimma Oromoo qofaadha waan Oromoo taane qofaan lafarraa nu fixaa jirti kana irratti abbootii qabeenyaa sheekolee cadhiftee hawaasa cadhisee ukkaamamee cadhisee taa'ee barataa qofatti ilaalaa jiru kana irratti hojjechuu qabna kana irratti xiyyeeffadhaa siniin jedha galatooma haasofni guddatee farratti hin fe'anii kana irratti hojjedhaa siniin jedha qeerroon Oromoo hundi keessanuu qarreenis boocha keessaa baya barabaraan warra boochaaf hin goonu barabaraan gadi baaneetiin hin boonnu haga adda nafxanyaan tokko Oromiyaa keessa teettee udu lukkuun nafxanyaa hin ajjeefamin guyyaa 3-4 buluun kenna wallahi salphina kenna miiliyoona 50 yookaan 60 ofiin jedha kana siniin jedha carraa nama biraatiif kenniyaan galatoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستر زيزو Akkaawuntii bargaafa jalqaba ijoollee ta'e namur murraa muranii fannisan bahee dubbadheen irraa gubanii
Haguba to account rakkoon qabu Facebook illeen qabna jira sagalee taana waan gaarii jirtan wanni ani jechuu barbaadu abbaan follow godha godhu abbaan follow godhini rakkoon qabu dubbachuu dandeenya rakkoon qabuti akkuma video zero dandeessu ya amma wanni godhu qabnu ali kenna namoonni asir jirtan 194 wanti nu godhu qabnu teenne asirra iyyuu qofa son taane gandatti gadi buunee namu gandatti dhalate qaba kutaatti dhalate qaba ana hanga gandaatitti Oromoon of ijaaru qaba eeboo isaa qaratee albee isaa waan qabun hunda qophaa'u qaba yeroo amma kanatti wanti Oromoo irratti ta'aa jiru wanti Oromoo irra dhufaa jiru waan salphaa miti wanti godhamu qabu Arsiin akka Arsiititti Shawaan akka Shawaatitti Wallaggi akka Wallaggaatitti Jimmi akka Jimmaatitti Booranni Gujiin akka Gujiititti hundi Oromiyaa Cinaaqsan irraa hanga Finfinneetitti Finfinnee irraa hanga Mooyyaleetitti Mooyyale irraa hanga Booleetitti Boole irraa hanga Wallaggaatitti sabni kenna hidhatu qaba yoo kana hin ta'in boohicha keessa hin baabu boohicha tokko si jaalatee sitti makama tokko immoo si sodaatee sitti makama gari dhaqu tokko hin jiru amma ebaluu dhiifnee qabsoo keenyatti dachaanee ajandaan kenna qeerroo biyyaa hordofaa ofii wal utubnee mana dhiifne rakkoon qabu warri geemii haa taphatu mana manatti dacha'uu dhiifne tokkummaadhaan kaanee obboleessoo dubbiin bar bilxiginnaa yookiin abaa'oo yookiin kafaa'oodhaan dhufne bar waa sadi ilaali Tigreen qabeenya barbaaddi malee takka aadaa Oromoo eenyummaa keenya takkaan tuyne bilxiginnaan bar aangoo barbaade malee nafaarsaa jedhe malee garuu nafxanyaan Oromummaa fi Oromoo balleessuudhaaf murattee kaate odoo ati agartu morma dagasii murta kana agartee aslii jaanna dhiifnee mana hunda akka tokkokiin kun cufamne copy linkii godhuudhaan viidiyoo hin taane maxxansuu dhiifnee meeshaa keenyatti haatachaanuu qabsotti kabiyya jiru harka qullaa gabbayee ijoolleen barattoonni nyaata dhiiftee bira ol kaatee dhaabbattee mataa qabattee uummataaf sagalee taati noo warra biyya kana keessa jiru miidiyaa kana qabannee qabsotti haatachaanuu qabsoon akka duritti finiinee ta'uu qaba ajandaa namaa dhiisa asli maatama jettu kun yoo guyyaa 2-3 akkatti itti fufne hin deebi'a jaalateen dhufu dirqama dhufu eesni wajjichi ta'a warrummaa ajjeesu maal gargaafadha anama sirratti waan nyaatu horgee waan isan nyaatu marraa takka gargaafadha aliin aslii komachuun waan badaa miti waan gaariidha dhugaa isin hin jedha hin jibbina aslii waan sagalee qabuuf aslii waan namni duraanillee gartee Facebook tahee miidiyaa kanarratti isa hordofuuf isa komatame malee osoo taraa namaa taate namni hin komatu garuu ammoo asliin baneemi aslii duubaan nama laalee geemii taphataa jiru jira abduu seenama isarra laalee itti dabal nasri yaanolee dheengadde maal jedhee dubbate kaleessa jara na jedhe anatu waliin taphata anatu kennaafii ture jarannaa kennaa ture amma booda jarri xilaata kiyya jedhe hin murteeffate maaliif murteeffate dhugaanu harma muraa aanolee hin argine jaa harka muraa aanolee hin argine jaa seenaan dhageen garuu argine kun waan isaan ta'an caala arginee jirra kana beeka Oromoo mormi kee muramee namni morma mureetiniin harki takkayyuu asirraa yoo sirraa jittee muran gartee si dhukkuba morma kee muree uf duubaan deemee harki kun yoo si mataa hin ajaa'u ummanni bineensa akkasiiti bineensa akkasitti nyaatee uf duubaan si deemee biyyatti si galee jibbaa keetirraa uf duubaan si deemee tiniin biyyatti galchee ummata ufii gammachiisuuf jecha akkasirratti dalagaa jiru nama dagachiisuun qabdu waan kana yoo dhugama sagaleellee ta'uu dhabde nama kararraa dagachiisuun qabdu waan kana jechuudha. Geemii jechuun achirratti waan biraatu haasamaa jira. Oromoon dhiiraa dubartiin dhalaa fi dhiiraa waan biraa haasayaa jira. Yeroo ati geemii taphattu maaltu dagatamaa jira? Waan kaleessa harma muraa aanolee san ka qaamaan fidanii ka duraan tarattiidha malee wanni sun dhugaa lafan jirtu jedha dhugaa rabbi ol baase fide dhugaa san dhooysaa jirtaati nama taphattullee asirratti geemii kana jedhana dhugaa dubbattee bakka aduu sitti dhiitu buluu wayya yoomillee tana dhugaa jala deemi asliin Oromoodhaafi malee osoo inni naftanyaa wayii osoo isin bakka biraa wayii taate waan irraa komannu hin jiru ammallee waan sagalee qabu
kuma dhalle itillee hima namni dandeettan itillee hima itillee yaadaatini namoota oromoo ta'ee aslii qofa osoo hin ta'in namni martinuu sagalee oromoo ta'uu diddee har'a kana gootu warra gartee abboonni keenya muramaniillee murama sanittillee gadduu dhabee kaleessallee ijateenna duratti qalamanii hanga har'aan tanaatitti bobayaa jiran kun ibiddaan gubatee kun morma muramee harka qabatanii harka namaa muranii bira ta'anii suuraa ka'aa jiran. Wallahi billahi jarna harka asitti hiddatti irraa muranii harka qabatanii bira dhaabatan morma muranii bira dhaabatan. Kanaa ol maaltu ta'a gadda kam Oromoo orbisi taafati. Oromoo kam maali taasu itaayu mee Oromoo waan kanaa oli amma mee rabbi jee. Yaa Oromoo kana gabaabsaatiin nama gadhiisna. Wala dhagee doombira tillee rafetee bareeda. Anamma wanta gatti wanta jira garagatiniif. Ila kaayyoon keenya tokko haa ta'u ijjannoon keenya tokko haa ta'u. Ofiif jiraatuuni ofiif jiraanna jennee jiraan jirru maalis fakkaate namni tokko yoo ati viidiyoo hama tokko laalte viidiyoo fokkataa umrii ati guutuu agarree hin beektu wallahi addunyaa gubbatti nama morma muranii akka hoolaa morma muranii akka re'ee muranii argee hin beeku. Maal fa'a jalqaba kiyyacha wallahi lubbuun tiyya kokkeen tiyya tun na fudhatuu didde nyaata jecha of jibbine jecha. Sadarkaa akkanaa keessatti yeroo akkanaa keessatti yeroo of jibbinee guyyaan nu harkanaa keessatti ajandaa saba bal'aa jijjiiruu fi namni nu hin qabna jennu namni nu hin qabna sagalee kenna nu jennu yoo gadi bahee guyyaa takkatti obsuu dadhabee kadhatti gadi bahee ajandaa jijjiiru akkamiin laaltan isin ajandaa jijjiiru waan biraatti miti hadha geemiti gadi bahuu jechaan wallaahi billaahi Oromoo himamuu dhabu Oromoo dhukkubbii kan kee ta'uu dhabu dantaa kan keetiif jiraatu dantaan kan kee dantaa kadhaa kan keetii qofa gadi baatee hin dalagattu gadi baatee waa jettu jaarsaaf jaartii mana deemte asuma gubba kadhatti deebite dhugaa jiru waliin itti addaan deemna yoo ni himte waa hedduu sin himna jechuudha siigalee siigalee gubbaa ijoollee as gubba keessa kan ofiif ta'e sabaaf illee agarree beena jechuudha siigalee mi. Kanammoo lubbuu ofii sageeffatu kana waan ta'eef jalaa bayaa kana waan ta'eef yeroo tokko viidiyoo galchee wanni godhuu qabnu nama dhaggeeffadha akka biyya namaa akka qarabaa daasfoora wanni isin godhuu qabnu tokkoffaa mana abayyaatti namni biddeena takka nyaatti lakkoofsa tokko barreessu jira saati. walaa dhaggeeffatu namni tokkichi haasa'u. Maatii fayyadama duraa maal ta'e? Ziizoo baalee jedha dhaggeeffadha. Tokkoffaa wanni nama godhuu qabnu afaan jaraatirraa kaasee waliin lagachuu qabna. Qoqqobbii irra kaa'uu qabnu dhaggeeffadha. Ergaa kana walii dabarsina. Tokkoffaa yeroo jarri afaan Oromootti Amaaratti afaan Oromootti dubbatu takka jedhe lammaffaa mana jaraatii waloo kana barbare ileela waan biraadhiitti waloo kana barbare mana jaraatii hin bitina namni mana abashaatti waa nyaatte foon hacaaluu hundeessaa nama nyaata rabbisi haa godhu dhaggeeffadha sira walitti himna qabsoo amma lafa qabsiisatti deemna akkanatti qabsaa turre bara aboo wayita biyya jirru wallahi billahi aboo dhagee kana jedha wallahi waa takka bari ani nama tokko dabalataa bar okay dhaggeeffadha bannaataa wallahi kam akkatti wadhumne kana ani arsii baati arbaa gugu dhageessitti ma wallahi bakka jar itti rafa rafamaa turte horiin bishaan hin dhugachi ni kijibna malee bakka fedhe